Akkam jirtu. Nagaadhaaf fayyaa abbaa mata duree haaraan wal argina. Mata dureen keenya har'aa kitaaba Stephen Covey The 7 Habits of Highly Effective People jedhu ta'a. Kitaabni kun wantoota qo'annoo yeroo dheeraaf hojjetame irratti hundaa'ee qabxiilee gurguddaa torba namoonni milkaa'an barteewwan namoonni milkaa'an kun waliin qaban torba adda baasee jira. Kanaaf isaan sana gaggabaabsinee ilaalla. Inni kun ijoonsaa namoonni kitaaba kana akka dubbisaniif namoota kakaasuu irratti waan xiyyeeffatudha malee dhimma kitaabichaa guutuutu jedhamee yaadamu. Kanaaf maal inni kitaaba kana keessatti wantoonni ka'an gurguddoon torban sun waan jedhu san waliin ilaalla. Egaa akka waliigalaatti amaloonni kunniin namni Stephen Covey jennuun kun yoo waan kana kaa'u yeroo dheeraatiif qo'annoo erga gaggeessee booda ta'uusaa hubatamuu qaba. Gama birootiin immoo kitaabota akka addunyaatti baay'ee dubbifaman keessaa isa tokkodha. Akka addunyaattis kitaaba afaanota 40 olitti jijjiiramee jiru jechuudha. Kitaabni kunis koppii 25,000 ol gurguramee jira jedhamee akka gurgurame ragaan ni agarsiisa jechuudha. Maal faa kaasee namni kun qabxiileen torban sun maal inni waan jedhu kana tokkoon tokko ilaalla. Inni jalqabaa be proactive jedha. Waan hundaa dursii qophaa'ee dursii yaada jedhu kana qaba. Egaa akka namni kun jedhutti namni waan jiru hunda dursee yaaduu qaba. Rakkoon erga uumamee rakkoo sana wajji boo'uu osoo hin ta'in rakkoo sana duratti argamuu irra jiraata. Waan fagootti dhufuu danda'u tilmaamuutu irra jiraata. Miira jedhu kana qaba. Akkasumas kutaa kana keessatti namni kun maal kaasaa jireenya keenya keessatti waan to'achuu dandeenyu fi waan to'achuu hin dandeenyetu jira. Circle of influence and circle of concern jedhee kaasa. Circle of influence kun waan nu keessa jira, waan nuti to'achuu dandeenyu, waan nuti deebii itti kennuu dandeenyu jechuudha. Waan nuti to'achuu hin dandeenyu kan circle of concern kan jedhu sun immoo waan to'annaa keenya jala ala jiran waan ta'eef xiyyeeffannaan keenya kamirra ta'uu qaba jedha. Waan circle of influence waan nu bira jiranii fi waan keessa keenya jiratanii fi waan nuuf furuu dandeenyu irratti xiyyeeffachuu akka qabnu kaasa jechuudha. Waan nu ilaallanne irratti yeroo keenya akka qisaasuu hin qabne namni kun waan nu isaa keessatti nutti agarsiisa. Gama birootiin waan hojjennu keessatti itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabnu. Itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabnu nuuf kaasa. Sanaatiin ala waan keessa keenya hin ilaalle irratti yeroo keenya fixuu sammuu keenya qisaasuu akka hin qabne nuuf kaasa. Sanaatiin alagaa wantoota to'annoo keenyaan ala jiranii irratti yommuu murteessinu immoo of eeggannoon deebii kennaa deemuu akka qabnu nu kaasa. Maaliif wanti nuti murteessinu, wanti nuti hojjennu tokkoon tokkoosaa booddee bu'aan isaa adda ta'uu waan danda'uuf haala kanaatiin wal qabatee of eeggannootiin socho'uu akka qabnu namni kun nuuf kaasa jechuudha. Gama birootiin waan hojjennu, waan raawwachuuf yaadne hanga dandeenye namootaaf otoo gatii waadaa gallee namootaaf yaada keenya sana odoo ibsine ni fayyada waan jedhu kana qaba. Maaliif nama tokkoof waadaa yoo gallu waan hedduutu akka nama sana biratti uumamuuf carraa kennaaf jechuudha. Tokkoffaa carraa nuu kenna. Tokkoffaa ofitti amanamummaa keenya guddisaa deemna jechuudha. Ofitti amanamummaa keenya guddisaa dabalaa deemna jechuudha. Gama birootiin immoo hedduu akka hojjennuuf carraa nuu kenna jechuudha. Maaliif namoonni sun maal nuun jedhu waan jedhu sana keessa keenyatti waan uumuuf 24 hours waan sanaaf cimnee hojjenna. Inni sadaffaan immoo namoota biratti illee kabaja qabnuuf dabala. Nama waan yaade galmaan ga'u, nama waan jalqabe xumuru jedhu waan biratti uumuuf hanga danda'amne waan hojjennu keessatti waadaa galuu barbaachisaadha. Faallaa kanatti garuu waan karoorfannee hojjetin miirri inni keessatti uumu jiraachuu waan danda'uuf of eeggannoo gochuu qabna. Fakkeenyaaf miirri gatii hin qabu, ofitti amanamummaan keenya dadhabaadha waan jedhu kanas keessatti uumuu waan danda'uuf hamma danda'ameen xiyyeeffannoo kennuun nurraa eegama. Akka waliigalaatiitti egaa waan jireenya keenya keessatti nu ilaallatu irratti sirriitti xiyyeeffachuu qabna. Itti gaafatamummaa fudhachuu qabna. Namni itti gaafatamummaa hin fudhanne
itti gaafatamummaa sana ofirraa dhiibu kufaatii guddaaf akka saaxilamuu danda'u hubachuu qabna jechuudha. Waan jireenya keenya keessatti kufaatii keenya keessattuu itti gaafatamummaa na galchaa na bira waan jedhu kana fakkeenya tokko kaasnee haa ilaallu. Maal jedhaa namni tokko barattoonni lama qormaata kufan. Yommuu kufan inni tokko kan kufe sababa barsiisaatiin. Barsiisaatu qabxiinarraa muree, barsiisaatu na kuffisee, barsiisaatu sirriitti hin barsiisin waan jedhu sababa jiru ofirraa gara barsiisaatti dhiibu. Inni kaan immoo sababa sana ofitti fudhata. Aanatu sirriitti hin qo'atin, aanatu barsiisaa hin hubatin waan jedhu kan fudhatee fooyyessee deema. Kanaaf amma jara lamaan kan wal bira qabne olaanu inni rakkoo sana gara ofiitti fidee waan sana fooyyessee ni jijjiirama. Inni kun garuu bakkuma jiru sanitti akka hafu hubatamuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan begin with the end in the mind jedha. Waan jiru tokko waan jiru dhuma isaa sammuu keenya keessatti fakkii isaa qabannee deemuu qabna. Waan tokko bu'aa isaa dhumaa sanarratti xiyyeeffachuu qabna. Waan jedhu kana qaba. Namni kun maal jedhaa? Gufuun hedduun quunnamuu danda'a. Waan tokko bira ga'uuf, mul'ata keenya bira ga'uuf, dhuma sana beekuuf gufuun hedduun quunnamuu danda'a. Kanaaf gufuu sana ilaaluu hin qabnu waan jedhu kana qaba. Faarzar garuu wanni nuti gochuu qabnu maal inni? Bu'aan isaa dhumaa maal inni? Bu'aan inni fiduu danda'u maali waan jedhu kanarratti akka xiyyeeffachuu qabnu ilaala. Namni kun maal jedhaa? Wanti addunyaa irratti dhalli namaa hojjetu kun yeroo lama uumamaa jedha. Tokko sammuu keenya keessatti uumama. Inni lammaffaan immoo lafarratti erga ta'e boodamu. Fakkeenyaaf mana tokko ilaalle pilaaniin isaa dura sammuu namaa keessa jira. Sammuu namaatirraa waraqaarraa sanatu lafatti argina. Kanaaf sammuu fi lafarra jira jechuudha. Kana ilaaluun sirriitti barbaachisaadha. Kanaaf nus waan boru gochuuf deemnu sana keessa keenyatti qabachuun nurraa jiraata. Fakkii sana sammuu keenya keessatti qabachuu qabna. As biratti namni Stephen Covey jennuun kun maal kaasaa? Jireenya keenya keessatti wanti nuti gaafa duune awwaala keenya irratti maal nuuf haa dubbisanii? Seenaan keenya guyyaa sana irratti maal haa dhiyaatu? Waan jedhu kun nu yaaddessuu qabaa jedha. Wanti nuti guyyaa sana awwaala keenya irratti nu haa dubbisan jennee yaadne yookaan karoorfanne suni dhimma ijoo keeti. Dhimma boru ati ta'uu barbaadudha. Kanaaf waan sana ta'uutiif hojjedhu, waan sana argu, waan sana arguuf hojjedhu yookaan waan sana sammuu kee keessatti yaade isa sanallee bakkaan ni geessa waan jedhu kana galma. Fakkeenyaaf namni tokko yoo waan gaarii hojjete guyyaa awwaala isaa irratti waan gaariitu dubbatama. In opposite garuu seenaa isaa keessatti waan tokko bu'aa wayii odoo hin buusin yoo kan deemu ta'e guyyuma du'e sanarraa namni suni dagatama jechuudha. Kanaaf seenaa hojjechuuf qophaa'ii. Seenaa hojjechuuf qophooftu san immoo ammumarraa jalqabii sammuu kee keessatti yaadii ilaali waan jedhu kana kaa'a. Sadaffaa irratti put first things first jedha. Waan dursuu qabdu dursii jedha. Waan dursa kennuufii qabdu dursii. Yeroo tokko waan hedduutu nutti dhufa. Waan hedduutu yeroo tokkotti nutti dhufa. Yeroo tokkotti immoo waan hedduu hojjechuu hin dandeenye. We have to be focused. Focused ta'uu qabna jechuudha. Nama xiyyeeffannaa ta'u waan muraasa irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Yeroo tokkotti waan hedduu qabnee gadhiisuuf rakkachuu hin qabnu. Jireenya keenya keessatti illee wanti nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu waan faayidaa nuu qabu ta'uu qaba jechuudha. Waan faayidaa nuu hin qabneef dursa kennuu hin qabu. Waan jireenya keenya keessatti waan daballeef yeroo keenya fixuu hin qabu. Maatriksiin jira. Maatriksii san keessatti arjantii fi important jiru. Kanaaf very important and very urgent. Baay'ee barbaachisaa fi baay'ee ariifachiisaa waan ta'eef dursa kennuu qabna malee waanuma argineetiif dursa yeroo keenya fixuu hin qabnu jechuudha. Keessattuu barteewwan jireenya keessatti nu qunnaman yeroo keenya qisaasan sirriitti adda baasnee beekuun nurra jiraata. Afraffaan isaa think win-win isa jennuudha. Think win-win ka jennu kun kophaa hojjennee kophaa deemuu hin dandeenye. Nama wajjin hojjechuu qabna. Milkaa'inni keenyas keenya qofa odoo hin ta'in kan namoota waliin hojjennu ta'uu danda'uu qaba. Kophaa fiignee kophaa mo'achuu waan bu'aa wayii buusuu dandeenya kophaa deemne garuu bu'aan suni fiixa bahiinsi isaa gabaabaa ta'a jechuudha. Kanaaf ofii mo'annee namoonni naannawa keenya jiranillee akka mo'atan gargaaruu danda'uu qabaanna jechuudha. Maaliif
yoo keessi keenya fayyadamu yoo namoonni naannoo keenya jiran fayyadaman milkaa'inni keenya waliin dabalaa deema. Yeroo hedduu namoonni faallaa yaadan jiru. Namoonni maaliif akka hin guddanne barbaadu yoo jennu filannoon hedduu akka jiru wallaaluu isaaniiti. Miirri of jaallachuu keessa isaanii jiraachuuti. Meentalitiin iskaarsitii sammuu isaanii keessatti uumamudha. Kanaaf kophaa fi goodoon ta'in namoota naannoo keenya jiran, namoota nu marsanii jiranillee fudhannee bahuun, fudhannee guddachuun nurraa eegama waan jedhu kana kaasuu barbaada. Inni biraa seek first to understand then to be understood. Jireenya keenya keessatti dura hubatamuuf hojjechuu qabna. Hubatamuuf odoo hin ta'in hubachuuf dursuu qabna. Waan nama biroo bira jiru dura dhageeffachuu danda'uu qabna. Miira nama dhageeffachuu kana gabbifachuu qabna. Yeroo hedduu waan nu bira jiru namootaatti himuu malee namootarraa dhagahuun, namootarraa dhageeffachuun, rakkoo namootaatiif dursa kennuun kun hin baratamne jechuudha. Kanaaf amala kana barachuu qabna. Amala kana barachuu qabna. Amala maaliif barachuu qabna? Amala namootaaf dursa kennu kana keessa keenyatti gabbifachaa deemuun nurraa eegama. Yeroo hedduu namaaf gorsa kennina. Gorsa kennuu qofa odoo hin ta'in waan namoonni jedhanillee dhageeffachaa deemuun nurraa eegamadha. Gama birootiin saayinerjii kan jennu namoota waliin hojjechuu, kophaa deemurra gareen hojjechuu waan jedhu kana gabbifachuu danda'u. Nama bira risoorsii hedduutu jira. Risoorsii namoota bira jiru kana walitti fidnee, walitti qabnee, walitti cimsinee deemuun nurraa eeggata jechuudha. Kana hojjechuuf ammootu hanga danda'ameen miira nama waliin hojjechuu adda baafachuu danda'u qabaanna jechuudha. Garuu kana keessatti eenyu wajji hojjeta, namoonni sun namoota akkamiiti waan jedhu kana sirriitti ilaaluu, sirriitti xiinxaluun nurraa eegama. Akkuma beekamu mataa tokkorra mataa lama wayii. Kophaa fiiguun immootu kophaa fiigurra namoota waliin fiiguun akka yeroo milkaa'inaa keenya gabaabsu sirriitti hubachuun yookaan beekuun nu barbaachisa. Dhumarratti kan inni kaa'u sharpen the saw isa jedhudha. Sharpen the saw isa jedhu kana keessatti maal nu hubachiisa? Namni tokko ilaalcha ofii qaruu qaba. Yeroo boqonnaatti of ijaaruu qaba. Sammuu isaa bal'isuu qaba. Sammuu isaa ijaaruu qaba waan jedhu kana kaasa. Yeroo boqonnaa qabaachuu qaba. Namni tokko kitaaba dubbisuu qaba. Maaliif yommuu dubbisu sammuun isaa bal'achaa, sammuun isaa guddachaa deema. Qaama isaa, fayyaa isaa eeguu qaba jedha. Yeroo tokko namoonni waan dogoggoran tokko jira. Kunis maal dogoggoru? Yeroo hin qabu, miira yeroo hin qabu jedhu kan haasaa kana haasa'u biiziidha waan. Kitaaba dubbisuu sochii qaba. Garuu immoo faallaa kanatti namoonni yommuu yeroo isaanii waan argan irratti qisaasan arginaa jechuudha. Kanaaf waan yeroo kennuufii qabnuuf yeroo kennuu danda'u qabaanna. Keessattuu of ijaaruu irratti yeroo gahaa kennine ilaaluun nurraa eegama. Egaa akka waliigalaatti kitaaba nama kanaatirraa waa hedduu barattan jedheen yaada. Yeroo biraatitti ammootu kitaabicha carraa argattaniin sirriitti dubbisuun isinirraa eegama. Waa hedduu sirraa barattu jedheen yaada. Egaa qabxiilee torban kana sirriitti ilaalu, sirriitti hubachuu fi jireenya guyyaa keenya keessatti hojiirra oolchuun nurraa eegama. Keessattuu proactive ta'uu, waa tilmaamuu danda'u, itti gaafatamummaa jireenya keenya keessatti fudhachuun waan baay'ee barbaachisaa ta'e akka ta'e hubachuun nurra jiraata. Akkasuma immootu waan ta'uu barbaannu sana sammuu keenya keessatti qabachuu, waan dursa kennuufii qabnu dursa kennuu, akkasuma immoo kophaa ta'uu odoo hin ta'in qaama waliin hojjennu waliin mo'achuu, namoota dhageeffachuu barachuu, akkasuma immoo kophaa hojjechuurra gareen hojjechuu, sammuu keenya qaruun wantoota jireenya keenya keessatti xiyyeeffannaa kennuufii qabnu akka ta'e haa hubannu waan jedhu kana qaba. Galatooma.